Sirra jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa jirtanii nuti jirraa galanni waaqeffaa haa ta'u sinis akka nagaa nuuf taata waaqii irraa abdii qabna akkam jirtu jajjabaatti maatii keenya nagaa keessan jirtanii jiruu simbiratti maal fakkaatti akkam jirtu warri biyya keessas biyyan baas jirtan ta'e bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qaqqabu siniin jechuu jaalannaa qilleessa irraan jechuudha. Inna nagaa jirtanii fayyaa keessan jiruu simbira maal fakkaatti nu biratti hunduu gaariidha galataa waaqayyoo jirra qaba. Asiin nu ga'ee isiniin jira. Egaa arras immoo deebinee jirra. Bal'atuun maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu akkuma beekamu egaa nifkaa sun adda adda deemne yeroo baay'ee jechuudha. Egaa kanaafi yoo kaasutti mijatu alatti mijatu yoo natti mijatu kaasutti mijatu naa kanaaf isin jenna egaa har'a maal qabadhee dhufe seetanii waa'ee eenyuti waa'ee Ayyuu yookiin Saayidoo Tuubii jechuudha. Egaa Ayyuu faani fira jechuudha. Ugar dubbachuu oli fakkaan ugaruun bareeda iyyuu baay'ee bareedde malee na maal seetan waa'ee Ayyuu ilaalchisee dhugaa baay'ee tokko baay'ee na gaddisiisee እንግዲህ Saayidoo obsa siifaa kennu jennaa Saayidoo nama gaarii ture dhugaa dubbachuudhaaf Saayidoo nama gaarii ture garuu akka ulfuun illee tokko baay'ee tokko naanne akka ulfuun bakka baay'ee naawwee fi baay'ee jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif Saayidoo maatillee qabaatu maatii yemanni irraan beektanii maatii qabaa summayyaa haati manaa isaa hin jirti garuu immoo Ayyuun bakka jaalalaan qabamtee baay'ee tokko mi'amtee fi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf erga jaalalli nama qabe እንግዲህ maal gwarri jaalalli mukarraa nama qaba yookiin sareerraa nama qaba jedhanii miti ijoollee. Ani garuu jaalalli na qabe hin beeku namni garuu qabe akkas jira jaalalli badaa jedhan dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalalli badaa jira. Ani kun jaalalli na qabe hin beeku oduu jaalalli na qabe itti daaratti seene maaliif kasi immoo jaalalli na qabe waama jaalalaa sanuu sirriitti naaf hin galle oduu na qabaa jiru itti daarumatti seene jechuudha. Erga itti daaratti seenee jaalalli na qabu waddee malee inna akkasii egaa waa'ee viidiyoo kiyya guyyaa irraa ilaalchisee akkuma beekamu Ayyuun icciya gootanii turanii Saayidoo wajjin Saayidoon baasii guddaa akkan hin jedhamnetti baasee ciinni arsii batalee ciinni aanaa arsii keenya baay'ee tokko wuddii akkaan beektanii wanni hunduuyyuu gabbarri wuddii waan hundumtuuyyuu ciyallee yoo dikkisan immoo akka naannoo biraatti miti naannoon keenya naannoon arsii Saayidoon biyyaan nutti dhiyaata waan ta'eef naannoon arsii jechuudha. Kiristaana musliima jira bakka olii galtee waan jiruuf jaalalli waan jiruuf egaa yoo ciya kana diggisan maal godhanii kan musliima kophaa kan kiristaana kophaatti diggifama jechuudha. Maaliif fooni jechuun foonni bakka fooniitti miti kan waliin kanaaf Saayidoon akkuma yuutuubii irratti dabarsee ture jechuudha. Waan baay'ee gabbarri ishiitu kuma 600 waciin inni itti baasee miliyoona tokko minaamina uma deemtaan Saayidoo waa'ee kana hunda fudhattee badde mucayyoo mushurraa ijoollee mushurraa safuu qabdi akkamitti mushurraa ol kaatee baddee garuu amma Ayyuun bakka jirtullee beekamee jira. Qabamtee jirti. Egaa ingidihi mushurraa safuu qaba seetan uffatee baasee na fakkaate malee hin baatu iyyuu guyyaa saniin eeganis bakka hin ol jetteetu nama laal tokko guyyaa warri heerumtan hin beekanii mushurraan ni qaanfattii baay'ee tokko qaanfattii bakka nyaatuma nyaatu akkanatti nyaatti bakka akkanatti jechuudha hin beektu warra mushurraa akkanatti qaanaa. Uffata maaliif qaanaa akka kanatti nyaatan maaliif mushurraa jechuun biyyaafis haarawaa waan taateef maatii isaatiifis haarawaa waan taateef fira isaatiifis haarawaa isaafis haarawaa waan taateef alatti ol beekan ol bira ga'uu gaane haarawaa walii ta'uu waan ta'eef innaa kanaaf mushurraan ol kaatee ala laaltuu akkamitti baasee naannoo Ayyuun baatee baddee kan jedhu egaa akkuma miidiyaa irratti
sirriitti deemaa jira. Egaa Saayidoo obsa siifaa kennu. Ayyuunis bakka jirtuttuma ilaalaa jirti. Bilbila fuuttee hin dhiisne bilbila. Egaa beektuma baddee. Ayyuun egaa akka beekamu maal jechaa jiranii? Ayyuun duraa jaalallee biraa qabdi, hiriyaa biraa qabdi. Saayidoo irraa wacii kana baasuu barbaaddi, irraa uffachuu barbaaddi malee Saayidootti heerumuu hin barbaaddu. Jaalala saniif itti fakkeessite inni garuu piraankiidha. Piraankiitu dhugaatti jijjiirama jira. Egaa ingirii ijoolleen biyya alaa jirtan bakka obsa siniifaa kennu. Maaliif biyya keessatti baay'ee tokko amma yaaddoftu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ooshee saniif bitta Saayidoo wajjin inni sadaamaa Saayidoo fa'aa wajjin suuraa inni hojjetaa iyyuu. Oosheenis mucayyoo wayii inni garuu duraan jaallateeti akkuma bakka jaalalli namni duraan walii galama haati manaa isaanii ala deemte asitti maal godhu jaalalli isaa duraa sanitti deemu yookiin immoo iyyuu bakka ishiin deemte taanaan asitti dubartii biraa jala jennu dubartii sun immoo qaldiin hin jiru dubartiin takka amma dhiirri yookiin irraa nyaatee yookiin itti fayyadamee booda dhiisuufimi amma hin jiru qaldiin keessattuu mana jaalatte taanaan indee daaspooraa qabaa miti yaala. Yes, abbaa yoo beestaalii gurrattee fuuldura deemti. Kan duraanii duuba deemti miti kan ammaa fuuldura. Maaliif? Hin jiru qaldiin dhiirra sitti homaa hojjechaa hin jiru. Barumsa innaa barumsi didde. Barumsi Biraanuu Naggaa wayii kan jiranii kana godhe yoo nageessallee Biraanuu eenyudha? Barumsa akkana godhan tamaarii yuunivarsiitii deemaa jiru. Tamaariin baratee hojii argataa jiru. Kanaaf immoo shamarran chaansiin ishii maaliif ala deemu? Warri yeroo chaansiin isaanii maaliif shamarran ala deemterraa birrii nyaachuu? Asitti immoo nyaatanii ishii yoobsanii hin eeggan jechuudha. Maal godhu asitti shamarran biraa takka osoo hin ta'in lama. Ta'an nyaachisuu kan birriin biyya arabaatitti dhufa. Birriin akka bishaanii itti burqaa. Habiibti lubbuu onnee jiraani. Inni birriitti gadiis dhiqaa. Maal godhan amma Saayidoo kana ayyuun ittuma yaaddatuma Saayidoo argannaanuma nafuu jetteetti maraatte osoo dhiirri hin jaallatin dubartiin nama jaallatte dhiiratti heerumtummoo faayidaan qabu dhiirri si jaallachuu wayya dhugaa dhiirri nama jaallachuu wayya jechuudha. Innaa kanaaf warra shamarran biyya alaa jirtan abbaa manaa keessan xiqqaa godaasitti maalitti argitu garuu kaameraan inni tolee filaaye kaameraan itti takataataluu hin dandeessu. Warroonni qabdanii shakkitan natti ma'anuu siniifan hordofa jechuudha. Aga uumaasitti siniifan hordofa. Nama jalqabee isinii hordofsiisa. Innaa aanee kana cabsan malee. Wanni guddaan birrii ofii itti erguu dhiisu bakka. Birrii illee ergaan fakkeenya mana tokko hin jira amma hoosiin hin jedhu dhiira hundaa miti. Gaariinis akkuma jiru badaanis jira waan ta'eef dubartiinis hundi gaarii jechuu kiyyaa miti. Maaliif badduunis hin jirti gaariinis ma jira jechuudha. Innaa garuu gaarii waaqayyoo gaditti immoo namni gaariinis ma jira. Innaa kanaaf kan mana ijaaruufis xaaruus hin jiraate tokko harka keessee godhatee kan fataa jedheetuma dubartuma eegu bakka hin jira miti dabbaa dubartii duwwan eegu kan akkasii kun hin jira. Innaa kanaaf ayyuu Saayidoo cubbuu eenyutti qabee Summayyaa. Maaliif daa'ima ilmoo irraa qaba kaa'u kan jedhee dhufee maatii isaatiin nagaa jedhee deebi'ee kun hunduutti nu ara birri miliyoona tokkoof kumni meeqamu luyyuu harkaa badu maal jettu kana. Innaa ayyuu bakka jirtu kottu gadi Saayidoo nama of ajjeesa kottu deebi'ii siin jenna. Egaa Saayidoo obsa siifaa kennu ijoollee biyyan baa jirtanillee akkanatti eeggaddaa abbaa manaa keessanii dubartiin biyyaa fo'achaa jirti. Dhiirri asitti sobeetti fayyadamaa sobee sana attaalalaa jira. Garuu dubartiin attaallalamuun sun hafee jira. Ishiisus attaallala. Bakka hin jaaladda siifan du'ettiin eessa manni kee kireeffattee teessa maalii taata jettiin inni immoo mana ijaara mana qaba abbaa qabeenya hojjeteen ijaara. Gaafa kanatti manatti guyyaa lammataan deebitee guyyaa sadaffaan seen hin bahu taa'ee hin qabu dubbiin isiniin jira. Egaa kana fakkaata sagalee isinitti dheeressu. Ayyuu waan isii haa galchuu Saayidoo obsa siifaa kennu isiniin jira. Kanaaf ayyuun argamtee jirti. Viidiyoo lammaffaan nutti deebina.